أهلا وسهلا أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرا جرتو بقى جراتني بقى ساعة جيسان الحمد لله رب العالمين. سنين جدا ربي في قلني هاجيه أكما أغرتا فيديو فتا سني قبل الفين جرا إسن اللي لايكي سبسكرايب قولون دقتنا ولا ججبي سنو والجنا لابنو. سنين جدا ورون لكوف سكي بربادن اللي دوا شندوا لما تورب دوا سقلا فور تور بس أديت بس تابين إيمو سقلي القدة بارك الله فيكم. كان فكاتا وروني كرا تيك توكا هنو هردفتن اللي نبيتني تيك توكين كي يا أمو إسلام يوكين هوا حسين جرا فيسبوك نيكي يمو أسماء بنت حسين جرا انستغرام هوا حسين تليجرام هوا حسين سناب شات إن اللي هوا حسين جرا كرا كان هندا أرجو دنديسن ماليف كان هندا سنيهمين لأنه نمني كوني miidiyaa akkaan irratti xiyyeeffatee hordofuu qaba. Anama mataa kiyya kanatti wanni akkaan xiyyeeffadhe irratti hordofu yookiin irratti maxxansu TikTok, YouTube, Facebook. Barnaamij kana yoomiyyan yeroo hedduu guyyaan itti yaanii irra deddeebiin seenaa ammallee irra deddeebiin waa irratti maxxansaa jechuudha. Akkasi saniif namuu wanni mataa isaa qaba. Amma sana namni yeroo isaa osoo Facebook seenee torbaffaa caalu jira. akkasuma osoo YouTube isheen baatii faaggee jira. Maaliif mungkin TikTok jaalataa mungkin YouTube jaalataa karaa jaalatu sanii waa hordofaa jechuudha. Sababa kanaatiif namni keessattuu namni waan biizinasa akkanaa kana dalagu miidiyaa hunda yoo fayyada yaani afdal. Laannoo namni bakka kana namni TikTok bira jiru mungkin YouTube bira hin jiru ta'a. Sababa saniitiif bareedaa isiniin jedha. Isinillee argachuu dandeessanii akka immoo nama hedduu bira ga'u godha. Viidiyoo takka namni gadi irra qabaatee yoo daawwatu viidiyoo sun ofiitu of yuutuubni ta'u TikTok ta'u miidiyaan kun yaani namti fedhe hin biyeessisaa jechuudha. Garuu tuttuqxanii yoo irra dabartanii kalaas viidiyoo sun achi hin deemu asuma deebi'eetuma taa'aa jechuudha. Yaani daawwattoota hin argatu isiniin jedha gabaabumatti. Akkasii hedduu galatoomaa uffanni kuma agartan jilbaaba abaayaa moodeela adda addaa hin. dhugaa dubbachuu alhamdulillah uffata kana yeroo awwala jalqabu moodeela lama sadii ture garuu amma alhamdulillah rabbil alamin moodeelli isaallee heddummachaa dhufe anillee kanata isinii qopheesse isinii fidee dhufe isin immoo laayik sabskiraayib akka nama hedduu bira godhuu hin dagatina maaliifiin namni ati yoon feene mungkin namni biraan fedhata haa kalas ati maadaam daawwate akkuma nama hedduu bira ga'u taasisi isin jedha obboleettii tiyya obboleessa kiyya hundi keessanuu shukran lakum kisi jilbaaba niqaaba xaqmi jechuu kun gurdi shamis harka isaa irra hedduu maxxaaxaa kana feetanii maxxaaxichi heddummachuu ka'e amma dura maxxaaxaa kana fa'a inuma hin jiru ture jechuu amma akka jiru jilbaabni moodeela lama achi kuuwwan moodeelli kaan akka jiru maxxaaxaa deebisan jechuu anillee nan gaafadhe isinii gala jilbaaba ijoollee kana fa'aa amma duraan hin jiru ture yeroo hedduu irra deddeebiin gaafadhe maa jilbaaba ijoolleen hojjetanii jedhe garuu alhamdulillah amma jilbaaba ijoollee sana ijoollee waggaa lamaati ilaa waggaa 15 oomishan jechuu tolchan jechuu duratti hin jiru ture kama nama gurguddaa kana qofa ture amma garuu alhamdulillah wanni hundi gaa akkuma atiintu zaboon teetee jira kanarraa yoo walii irraa fudhattu taate namni sharikaan sunillee heddummeessee si tolche namni tolchuu hin dandeenye masalan amma isin anarraa fudhattanii ani yoo warri irraa fudhu sun warri masna'aa sana sanuu beekaa nama dhuunfaa miilaa masna'aa waan kana tolchu yoo qabu wal beetanii warri masna'aa sun tolchuu danda'an. Ana tana garuu isinarraa fudhattanii yoo nu tolchisiisechaa oltan tolchuu hin danda'u la'annoo ani masna'aan qabu warra masna'aa qaburraan fudha jarri sun immoo ani zaboon isaanii waan ta'eef waan yeroo hedduura deddeebiin irraa fudhuuf waan ani jedhee san hojii jijjiiranii oomishan jechuu hedduu oomishan dhuguma waan ani gaafadhe isaan amma jilbaaba aruusaan gaafadhe jilbaaba aruusaa babal'aa takka jechuu inshaallah sanillee akka tolchan abdii qabaasanii jedhe maaliif ijoollee hedduun na gaafataa jechuu akkasani maxxaaxaa kanallee yeroo duraachillee shatti jilbaabni kee maxxaaxaa hin qabne jettaniinnaan gaafadhe garuu alhamdulillah isaanillee kenuu maxxaaxaa heddummeessanii jechuu ana qofa miti gaa mungkin zaboonni biraallee warri isaan gaafatu mungkin jiraachuun mala garuu akka kiyyatti illee anillee isinii gaafadhe akkanatti isinii dhiheesse isinillee laayikii godhuun hin diddanii
أما اللي وصو وفتا لما تكتي ما في مشكلة وفتا فيتنا كشو دنديسا وفتا قراء وفتا قراء وفتا وفستانة جلبابة شاربي وفتا الريبا كوبي ساعات وفستانة أي شيء أقمان وان الآن اتهاجمتو ما وفتا داخلية جلاهون تاني نرقد تنجتشو هدوجر أكيس أما اللي أنا وفتا هند أسرت تنقديسو مثلا كأكا وفتا جلافا هن قديسو نولفاتا جتشو saniif malee uffata bijannin haa ta'u garuu haguma dhalaa takka yaani waan miidiyaa irratti nama qaanfachiisu namatti hin tolle jechuudha. Akkasii uffaa festaan kana festaan kun amma sharikaa biraati sharikaan kun turkiidha. Inshaallah yeroo duraatiif jalqabuuf deema sa'o yoo rabbi naa laaffisee warroonni xalabachuu feetan kopheen kunillee achii dhufaa jechuudha turkiirra. Kophee kanaaf shaanxaan kun akkana walitti gurgurama festaan sunillee akkasii. warroonni feetan asumaan xalabadhaa isin jedhu warroonni immoo hedduun keessan akka seetan waan suudii keessaa fidu seetan obboleenkii waan jiru uffanni kanaa suudii keessa haqiiqatan mee namoonni suudii kana keessa jiran yoo deemtanii dhaaltan hin jiru dhugumaan yoo jiraate fida mumkin jidda kana faa yoo fidanii naggaadee fiddee jiraatte malee hin jiru jechuudha kaasatan jilbaabni suudii keessaan bitadhee hojjette hin jiru abadan suudii kana kibara meeqa jira hin jiru jechuudha ijoollee meeqatu sun gogee so nama ani yaadadha isinii kana xiqqoo takka ture malee nama wahii waliin jiraadhan ture naan jedhaniin guyyaa takka waliin dhaqee kimaar bitadheeni suuqa sanii kimaar yaani kimaar gurraacha abaayaa kanaa jechuudha maal jedheen ani jara saniin beeyta gatii isaa gadi naa bu'aa kimaar kana heddummeessee sinirraa fudhadhaan jedheen jarri ookee naan jedhan haga feene siibuun kimaar biyya kanatti kimaar gurraachi sunni biyyatanii kan irraa sun yoo xiqqaate riyaala 60 kanaa gadi hin jirtu 70 80 jechuun maaruuf maal naan jettire guyyaa takka mucoo waliin dalaynu takka narraa bitadhuun jedheen maal dheen 150 sirraa bitadha oote arma gadi gooydee bitattee yaani mahalli san gaafan kimaar san bitadhu ishii waliin dhaqee ishiin garuu waan ani achii fudhadhetti fakkaate uffata kana namni garii gaanii jira afaan arabaa kaasirriitti fahamne jechuudha ani ishiin hin fahamtu jechuuf osoo hin taane yaani nama akkisii jira hedduun nama amma leesha kana nu gurgurtaan suudii keessaa fuutee jettan ani suudii keessaan fidu abbaa takka uffata suudii keessaa fuudheen beeku abadan ilaa ammaa tana abadan jechuudha haa ta'u garuu masalan suudum keessaa namni kun yoo fuudhu buleen kiyya mushwaaratti baasii meeqatti baasa gogee bituuf mushwaara baasa galuuf mushwaara baasa namni makiinaa afaan qabne jechuudha makiinaa qabaattuun banziila ofta jechuudha banziilii deema makiinaan sunu saniif leesha ganaa sirra namni magaalaa guddaa kee taa'ee gurguruuf namni mana taa'ee gurguru walqixa miti magaalaan masalan baxahaa yoo gooydanii argachuu dandeessa waa fedhe ammallee mahalli waan hedduu ta'eef namni gadi isinii bu'aa jechuudha akkasii viidiyoon kana fakkaataa huccuun uffata suudii keessa hin jiru suniin jedha of hin ta'absinaa warroonni feetan karaa waastaabbiin kottaa أهلا وسهلا سنين جدا فيديو في هذا المدى ودا لايك شير سبسكرايب ودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء أحبكم شكرا